Ashama harka fuudhee maatii chaanala kootii kan taatan marti keessanuu lafa feddoo jirtanitti nageenya waaqa isiniif haa ta'u akkam turtan akkam isaa kana geessan ana obboleettiin keessan nagaa guutuurraa afaan qaba nageenya nabukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jechaati namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan sabskiraayib godhaa laayik godhaa nu jajjabeessaa nu bukkeen darbinaan isiniin jechuu jaaladha namoonni maatii koo turtan immoo isinis baga nagaan eeddan laayikii gochuudhaan yaada keessan koomentii jalatti naaf qooduu hin dagatinaan isiniin jedhaa walaa jajjabeessinu deebi'ee dhufeen jira maaliin deebitee dhufte jechuun keessan hin oolu gaafii wayii tokko jira baay'ee tokko na ajaa'ibe dhufee fuula keessan duratti yoon dubbadhe wayyaa laata jedhee dhufe maalidha yoo naan jettanii nama wayiitu maal jedha beektu namni nama jaallatu yoo guyyaa meeqatti namaaf dawwalee yookaas immoo torbee keessatti si'a meeqa namaaf dawwalaa anama bichaatu ilaalcha akkasii qabamoo isinis ilaalcha akkanaa kana qabdanii jettee dubbattee micayyoo wayii jechuudha maqaa ishee dhahuu hin barbaadu kanaaf namni nama jaallatu akka kootti yoo jaalala dhugaa parsantii 100% jaalala dhugaa sin biraa qabaate ganama isinii bilbilee galgala akkamittiin akka oolte osoo isin hin hubatin hin buluun jedhaani akka gama kootti jechuudha kun ilaalcha kootti namoonni tokko immoo torbee keessatti gizee lamayyuu gizee tokko si bilbilee sun rakkoo hin qabu sababni silkii dafee bilbilamuu fi bilbilamuu dhiisuu gargar nama fageessuu warri jedhu sin jira ilaalcha akkana ni jira jechuudha suni osuma ta'ee jiru jechuudha parsantii 100% jaalala kee yoo qabaate rakkinaa fi jaalalli waliin madaalu akkuma fe'e haala rakkataa akkamii keessa ta'eyyuu nagaa rabbii osoo sin gaafanne olee hin buluun jedha ani akka gama kootti akka yaada kootti jechuudha namoonni biraas ilaalcha biraa namni qabdan koomentii jalatti nuuf barreessaan isiniin jedha kanaaf namni nama jaallatu yeroo baay'ee waa'ee rakkina isaa filafiitii keessa yookaas gaafa si waliin silkii dawwalee si waliin haasa'u waa'ee rakkina isaa funduratti haasa'u sababii isaas waa'ee rakkina kootii sana yosoon isheetti haasa'ee funduratti gadi fidee haasa'ee sababa ani waa'ee maallaqa irraa barbaade wayinis immoo gargaarsa ishee barbaade itti fakkaata laata jedhanii cannaqama yookaas ni yaada sammuu isaatti yeroo baay'ee rakkina waa tokko rakkadhe jedhee yoo akkam rakkate iyyuu jechuudha akkam maallaqa farkaa dhabee rakkate osoo hin rakkatteeti jettee afaanii baafattee gaafattee hin rakkanne siin jedha malee rakkadhee maallaqa naaf ergisiin hin jedhu kanaaf obboleettiin keenya kun maal jetti torbeetti miti guyyaa 15tti gizee tokko deebi'ee naa bilbilaa yoo bilbilee sumaanuyyuu waayifaayi dhabee maal jedheeti waaqaf lafa bu'ee kakata jette angaruu parsantii 100% jaaladha jette waanuma fe'iyyoo osoo naan jedhee irraa fagaachuu hin danda'u jechaa jirti haa ta'u malee guyyaa 15tti dhufee nan rakkadhee waaqaf lafa bu'ee sitti kakataa takka ture immoo ji'atti sii bilbila jechuudha kuni ani akka kootti jechuudha akka ilaalcha kootti siif ibsaa namni nama jaallatu yoo akkam rakkate yoo akkam dhabee rakkate guyyaa tokko olii lammaffaa hin buluun jedha akka gama kootti sun ilaalcha kee ta'uu danda'a kanaaf ilaalcha akkasiitirraa yoo of hir'isne baay'ee barbaachisaadha maaliif ofii keessanii miidhamtanii inni lapheessan fayyaadha maaliif namni sun ilaalcha biraa keessallee jiraachuu danda'a yaadawwan garaagaraa keessa galuu danda'a nama sana hubachuudhaaf karaan ittiin hubatan karaa baay'eedha tokkoffaa namni sun gaafasii wal baruu walumaa galatti eenyummaa isaa yookaan maatii isaa irraa ka'ee yoo sin beeksisne gwaaddanyoota isaatiin yoo wal sin barsiisne parsantii 100% iccitii nama sanaa baruun baay'ee ulfaataadha maaliif namni suni isuma qofa beekta malee isa bukkeedha nama tokko nama isa beeku yoo hin beekne ta'e baay'ee rakkisaadha eessumattuyyuu waan barbaade jedhee sitti kakateellee si amansiisuu danda'a garuu jalqaba gaafatti wal bartan maatii isaa irraa qabee gwaaddanyoota isaatirraa qabee haala hojii isaatii gwaaddanyoota iddoo hojii isaa jiran mara isaatiin yoo wal si beeksise yoo isaarra dabartee gwaaddanyoota isaa ni beekta ta'e namni suni parsantii 100% si jaallata jechuudha maaliif namni nama jaallatu yoomiyyuu si dhokachuun barbaadu dhibba sirratti dalaguu hin barbaadu namni eenyummaa isaa dhufkatee sitti deemu garuu dhibba sirratti dalaguudhaafis jaalala sobaa ta'us wantumti irraa hiramuyyuu hin jiru jechuudha kun wanta dhugaa fakkaataadhas jechuudha tarii ilaalchi namaa garaagara ta'e ati sababa jaalala parsantii 100% irraa qabamteef akka sanatti yaaduu dandeessaa sun ilaalcha kee ta'uu danda'a siin jedha obboleettii kiyya ani akka yaada kootti jechuudha kanaaf yeroo baay'ee jechuudha kanumarra immoo darbee osoo akkam rakkateeyyuu ani nin ergaa fi maallaqa wanta kaardiidhaan bitatu jireenya Itoophiyaa keessaa widdiidha kanaaf gargaaruun illee narraa eegama nan jaaladhe waan ta'eef
wanti jajjedhamu wanti akkana ani hin beeku sun ilaalcha kee ta'uu danda'a. Kanaafuu ilaalcha akkanaatirraa dhugaan isiniin jedha. Maaliif yoo isin jaallata ta'e waa'ee maallaqaa tasuma isinitti gadi fuudhee waa'ee maallaqaa gaafa isinitti haasa'u namni suni wanta ati jettu afaan kee keessaa baasee dhawaata keessa si madaalaa gaafa garaa kee keessaa argate dudduubatti sirraan deebi'u jechuudha. Kanaaf namni immoo yoo akkam rakkateetuma rakkina isaa sana si dhoskee nan qaba jedhee of jajjabeessu tokko inni sun dhugaa parsantii 100% si jaallata. Sababni isaas wanta ati har'a hojjettu suni boru walumaan kan keessan ta'a waan ta'eef eessayyuu hin naqu. Kanaaf har'a jarjariitiyyuu bakkeetti birrii naa ergii akkas naa godhi akkana naa godhi hin jedhu jechuudha. Namni parsantii 100% si jaallatu jechuudha. Kanaafiyyuu ji'attis guyyaa 15ttis dhufee yoo naa bilbilee ani irraa garaa kutachuu hin danda'u jechaa jirtaati akka ilaalcha keetiitti. Suni ilaalcha keetii ilaalchi namoota biraa immoo garaa jechuudha. Anumti gama kootiin ilaalcha akkanaa hin qabu. Maaliif guyyaa 15tti haa bilbilu ani garuu jalqabumaa ergee gwaaddanyoota isaan beennee maatii isaan beennee eenyummaa nama sanaa duuba isaa hin beekne itti maxxanuun baay'ee ulfaata. Isin kan beektan isin lamaan qofatu wal beekaa jechuudha. Rakkinni tokkos yoo uumame boru namni isin gadduu weetiyyuu akkamittiin akka walitti dhuftan maal takka ta'e eenyumtuu yoo furmaata isiniif ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf nama nu jaalate jettanii gaafa itti hiikuudha kaatan eenyummaa isaa duuba isaa jalqabaa kaatii qorachuudhaaf yaalaa. Akkasuma oolmaa isaa gwaaddanyoota isaa eessa akka inni oolu gwaaddanyoonni isaa eenyuun akka ta'an yoo beektan rakkinni tokkollee yoo isinirra ga'e salphaadhaan nama sana harkaa ba'uu yookaas immoo osoo namni sunillee maallaqa kee kan sirraa fidee nyaatu ta'e fudhachuu dandeessa jechuudha. Kanaaf yaadni koo kan kanan jedha. Mee isinoo maal jettu? Obboloota koo maal jettu? Mee koomentii jalatti nu barreessaa yaada keessanii. Dhugaan isiniin jedha yaadni ishee baay'ee tokko na ajaa'ibe. Akkamittiin maaliif isa silkii bilbiluutu irratti rakkoo hin qabu. Isa maallaqaa sanarratti garuu nama ji'atti guyyaa 15tti dhufee bilbilee fi na rakkadhe jedhee rakkinuma isaa qofatti faarsee isheen rakkate ishii kan rakkate inni rakkate jettee maallaqa san kennitee firtaa deebisee guyyaa 2-3tti si bilbilee jira hin bilbilu. Maaliif inni kan dhufe faayidaaf malee jaalala keef miti. Si jaalatee sitti siiqne kana beeki. Kanaaf waan akkanaatirraa of qusadha. Yeroo baay'ee ni dubbatamas miidiyaa kanarra wanum toliif gadi deemaa oolullee kanuma garummoo irraa hin barannu. Maaliif akka ta'e hin beeku hin barannu. Deebinee bakkuma sanatti of agarra jechuudha baay'een keenya. Kana jechuun immoo nama hunda miti darbee jira jechuudha. Namni baratanis teoriyuu nama biraatiif yaada qooduu danda'anii jiru. Namoonni immoo yoo ammumaa sammuu isaanii baay'ee gadi bu'aa ta'eeti yaada gadi aanaadhaan ilaalcha akkana qabanii jiru jechuudha. Kanaaf ilaalcha akka kanaaf keessaa balleessadha. Dhuguma yoo si jaallata parsantii 100% si jaallata ta'e ganama si bilbilee osoo galgala akkamitti akkati oolteen argin hin buluun jedha akka kootti jechuudha. Kanaafuu mee isinoo maal jettu? Guyyaa 3tti bilbiluufi qabaa 15tti kan bilbilu kunillee sirriidha. Maallaqallee yoo gaafatee yoo kenniteefis rakkoo tokko hin qabu. Mee maaliif yaa akka namni itti yaadu garaagara waan ta'eef maal jettu si yaada keessa? Mee koomentii jalatti nu barreessaa. Dhugaa ana gaafii natti ta'e baay'ee tokko gaafii natti ta'e ilaalcha akka kana warri qabdan irraa of eegaan isiniin jedha. Kuni dhaamsa kootii akka ilaalcha kootti. Mee ilaalcha nama biraa immoo waan isaan jedhan koomentii irratti isin eegnaa. Koomentii jalatti nu barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Ani obboleettiin keessan akka kanaan isiniin jedha. Maaliif yaadni koos akka kanaa waan namni nama jaallatu ganama nagaas gaafatee galgala osoo akka itti oolte hin argin hin buluun jedha. Xumuree jira. Subscribe godhaa, like gochuudhaan koomentii jalatti yaada keessan nuuf qooduu hin dagatinaa isiniin jedha.